kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa kutaa sagalii maatis unituudha partii waanidha akkasumas barumsa haarawaa walitti deebinee jirra warri chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina akkasuma viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii qabna isinis akka namoota baay'ee bira nuuf ga'u like gochuu hin dagatina isiniin jenna erga jalqabnee amma isiniif finnee karoora qabna isinis subscribe godhaa akkasumas hiriyoottan keessaniif share godhaa viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira nuuf ga'uuf ammoo like godhaa isiniin jecha amma karaa barumsaa dabarra 2.1 malja review of linear equation in one variable tokko yookaan x haa ta'u yookaan y haa ta'u variable tokko jechuun linear equation linearity irratti equation linearity jechuun ax plus b equals to 0 jechuun the general formula of equation of linear equation ida general formula nisa kana jechuudha fakkeenyota armaa gaditti dalagaa jeenni kana keessa yoo fudhattu taate kanneen faadhiiste taanaan linear equation iti jechuudha maal jaa activity kana ilaallu determine whether each of the following is linear equation in one variable or not equation linear equation iti variable tokko khatee fi yookiin kan ta'in ammas maal khatee linear equation khatee khamii kan ta'in khamiidha jalqaba irratti kun linear equation ida kunis linear equation ida kunis linear equation kunis akkasuma linear equation ida garuu kun ammaali linear ida miti kun ammoo maali one variable ida miti kun one variable miti kun ammoo linear ida akkasumas one variable ida kunis akkasuma kun ammoo ifiifuu linear miti kanneen degree takka qaban linear ida ammas deebi'ee x fi y kan wal maddii qabu maali miti waan variable miti jechuudha akkasii kanneen armaan olii kana maal godhi jaa linear equation armaan olii kana waan variable kanneen ta'an furii jaa fakkeenyaaf kamaahii wanti goonu gaafii lama daleeynu as keessa maali fi maal daleeyna b I fi maal daleeyna asiyaa daleeynu b 22x minus 11 equals to 0 22x equals to 11 over 22 x is equals to by 11 is 1 by 11 is 2 minus 1 over 2 da jechuudha b da kun si adalinu 4x plus 9 equals to minus 11 4x kalara isiniifaa jijjiiru 4x plus 9 equals to minus 11 4x is equals to minus 11 minus 9 4x is equals to minus 20 over 4 x is equals to minus 5 akkanatti kan dalagamu jechuudha akkasumas ay yoo kan dalaynu taate 3 into siniifaa guddisu dhiqoo karaara 3 into n plus 5 is equals to 2 into minus 6 minus n into minus 2n kana yeroo dalaynu 3 times n malta 3n 3 times 5n plus 5 is equals to n 2 times minus 6 malta minus 12 2 times minus n minus 2n minus of 2n equals to 0 0 gamana wal qitaa jira hun
minus 12 kun maalta minus 20 fi minus 20 maalta inni waa wal fakkaatuuf jecha kanammoo negatiiva lachuu waan qabuuf negatiiva kana takka keessaa fudhatta san booda irraa immoo tuutana maal goota afur taati jechuu toontuni kun badee jira kun asitti dayanee jira san booda irra 3n 4n turemre plus 4n yeroos dabarre positive taa is equals to minus 12 minus 15 hoggachi dabarsine maalta negatiiva 15 taa kun maalta san booda irra 7n is equals to minus 1 minus malta 1 2 times 1 2 plus 1 5 jechuun maal jechuudha 27 jechuudha minus of 27 over 7 n is equals to minus 27 over 7 27 over 7 ita jechuudha definition kana halalu biran kunno kana when an equation in one variable has exponent is equal to 1 is said to be linear equation yero equation one variability exponent in isa tokkote mal jennan je linear equation jennan je linear equation mali linear equation one variability it is so khanafu forming isa mali ax yakuma refu sininje ax plus b equals to 0 a is different from 0 because of what for example a is 0 x is 0 therefore not linear equation only b it is constant for solving of linear equation in one variable the following steps are followed step 1 armangadi takanka afuri khana linear equation in one variable furudaf khannin armangadi khana seerota khana ni hordofa jechura step 1 use LCM least common multiple jechuudha gama biraatiin L is least C is common M is multiple jechuudha to clear fractions if any step lamaffaan maal jaa simplify both sides gama lachiitu maal godhu jaa factor jechuudha simplify jechuun factor yookaan value x san barbaaduudhaaf deemta san booda value x fakkeenyaaf x is equals to 3 fayro jaamimmo isolated variable gati x harkatte san verify your answer erga gati x sadite ammo gaafi dalqaba irraa baaste sanin neeyte maal goota check goota gaafi khee fakkeenyaaf b kana yoo fudhatte b kana n salphaa waan ta'eef 3x plus 4 equals to 10 ja 3x is equals to 10 minus 4 3x is equals to 6 over 3 x is equals to 2 da iddo x itinne waan kana mirkaneessuudhaaf akkam goona san boodarra asaaduf no asitti nusun mirkaneeffacha hono 3x plus 4 equals to 10 x in kenya lama waan ta'eef 3 times 2 plus 4 equals to 10 6 plus 4 equals to 10 10 is equals to 10 kun maal jaama verify your answer deebisaa kee mirkaneeffachuu jechuudha B's dalayne jirra example khana dalaynu 5 over 4 x plus 1 over 2 is equals to 2x minus 1 over 2 kun common isaa meeqa afuri samboda afuramu afuri fugore takka vaisu shantara shanta idau afur lama tana gurre meeqa lama vaisu takka lama waqtanita takka zalera lama vaisu lama afurta idau
lama hiruu lama takka baay'isoo takkuma iddoo miti irrisuu takka irra lamaati. Sambodarra criss cross goona. Maaliif overii tana hunda godhannee jirra waan ta'eef inni karaan step inni asii gaditti hin deemu kun step dheeraadha jechuudha. Kanaafin kan isin garsiisu jira. Criss cross yeroo goone maal ta'a? 2 into 5x plus 2 is equals to 4 into 4x minus 1 is equals to maal ta'a? Sambodarra 2 times 5x is 10x plus 4 equals to 16x minus 4. 16x minus 4 equals to 10x plus 4. Akkanata sambodarra maal goona? 16x kana 16x minus 10x is equals to 4 plus 4. 6x is equals to 8. Ogo khuda jarra khuda nirrisne jata fa x takka keessa fudhannaa sambodarra 4 fi 4 8 ja x barbaadudha over 6 godhannaa sambodarra lamaan 4 lamaan 3 xaawwaqtanii taa'amee qaxaa 4 irra 3 taa jechuudha. Deebisaa isaa laallu garuu karaa isaatis laaluun barbaachisaadha. Saniifuu karaa isaa kana yoo laallu taate kuno karaa nama isin garsiise kana irraa salphaadha jeeti. Deebisaan ammoo akkasuma dhufa jechuudha. Exercise 2.1 x plus 7 solve the following linear equation. X plus 7 x is equals to minus 7 as the versita. Sambodarra 2x sida hanamo 2x minus 7 equals to 3. Ogga 7h the versita malta plus 7 2x is equals to 10 over 2 c maltati 5 theta jechuudha. Over 2 by 2 is 1 by 2 is 5. B hana salallo x plus 4 equals to 9. X is equals to 9 minus 4. X is equals to 5. D salallo 3x minus 7 equals to minus 10. 3x is equals to minus 10 plus 7. 3x is equals to minus 3 over 3 x is equals to minus 1. D lalle f fi e tidisne khanin laman kana lalla isin sammo isa mokora khana darra jabata isin ittijedi khudan 10 into x plus 10 minus 7 equals to 13. 10x plus 100 minus 7 equals to 13. 10x plus 100 equals to 20. 10x is equals to 20 minus 100. 10x is equals to minus 80 over 10 x is equals to minus 80. Gafi f g halallo 7 into y minus 2 plus 21 equals to 2 times 3 is 6y. 7y minus 14 plus 21 equals to 6y. 6y 7y 6y خناس ده برفنو 6y minus 7y equals to Malta minus 14
plus 21 minus y is equals to malta minus y is equals to 7 y is equals to minus 7 خانة فكاتا 2.2 system of linear equations is in two variable lama yerote amma duraan tokko laalaa turre yeroo lama ta'e hoo akkamta waanjuu takka jira yeroo lama ta'e kamid dalagamu waanjus waliin kan laalota akkasuma isinis nootii tana yoo isin ka barbaachisu taate video kopaatiin isiniif hin dalagamu ta'a amma yeroons xiqqoo waan deemtaa jirtuufis dafnee waan kana isinii dha'uu qabnenne waan maatis ta'e isiniif wanti goonenneeti. Solving the system of linear equations into variable using a table. Linear equation variable lamate table bifa table fayyadamtee kami furuu dandeessa jaa 2x plus y equal to 15 hajuu kana yeroo fayyadamu table yeroo fayyadamte gaafa x kana 0 goote malta y 15 taajee gaafa x 1 goote immoo 2 ta'uun gaafa 2x plus y equals to 15 hajuu kana gaafa x 1 goote 1 da 2 times 1 plus y equals to 15 to repeat samboda 2 da huni plus y equals to 15 samboda 2 gochi da wasita minus 2 y is equals to 13 1 ratti malta 13 ta ammas fakkeenyaaf isarra taallu 5 ratti malta yonni 2 times 5 plus y equals to 15 samboda 10 plus y equals to 15 y is equals to 15 minus 10 y is equals to 5 akkuma agartan kuno kana hunda isaanii tuchee godhuu dandeessanii akkasuma ammas gaafii lammaffaa kanas hoggaa itti naqamee bakka x daa fakkeenyaaf meeqa buusnu 6 buusnu 3x minus y equals to 5 gaafiin kana bakka x 6 kana yoo buusne 13 inni dalagee kaa'e dalaydee hunda chee gootee ilaaluu dandeessaa ammoo akkaataan sii galuudha waan ta'eef 3 times 6 minus y equals to 5 18 minus y equals to 5 minus y is equals to 80 minus 5 minus 180 5 minus 180 y is minus y is equals to minus 13 y is equals to 13 no kasumatti samboda ra mosra wani hubatan gafi two variable hanarra first equation dafi second equation ergatneete table dan keessa la numberi wal fakkaata irratti gafi lachuutufu result wal fakkaata afuris neete gafi dalqabar lama faratas bu'aan keetis gaafiin deebisaan bu'aan keetis lakkoomsa wal fakkaataa yoo ta'e samboda khaytineete sun wal fakkaataan khaytineete sun maali x da x itti afurneete meeqa argatte y meeqa argatte torbaneete akkasii jechuudha ammas gama biraatiin 2x plus y akkana jaami 2x plus y ja y indama samboda x if x yeroo wal idame malta yeroo y indame malta 5x ta equals to 20 ta samboda over 5 malif qudashani bishan diddama taati over 5 over 5 x is equals to 4 samboda rammo 2x plus y equals to 15 haju khana yonene 2 times 4 plus y equals to 15 ja ummeka 80 da samboda y equals to 15 minus 80 y is equals to malta 7 tajechu bifa khananis ni dandayama bifa inni asrasini khayanis ni dandama khanas itti dufna jeeti yaada kuno chee godhe singarsiisee jira
kanas maal godhija check whether order pairs is 5,1 is solution of the following linear system of equation or not. Equation kun 5,1 kana check yeroo goote wanni kun ni mirkaneessu kan juudha. X plus 3y equals to 8 hajuu kana gaafan x5 na qumee kan kadhamee laalaallu 5 plus 3y equals to 8. 3y equals to 8 minus 5. 3y equals to 3 or 3 over 3 y is equals to 1. Equation in jalqabaa hunni mirkaneessaa lammaffaa hunnis yoo mirkaneesse wanni kun ammoo maal jennaan sanboodarra dhugaadha jennaan. 2x minus y equals to 9. 2 times 5 minus y equals to 9. 10 minus y equals to 9 minus y equals to 9 minus 10 minus y is equals to minus 1. Y is equals to 1. Kanaasitti maaliif negatiifa goote namoonni yatta yoo jiraatan sagalii fi kudhan kamturra guddaadha kudhanii waan ta'eef negatiifni kudhaniif taa'e waan ta'eef negatiifni kan fudhannu yeroo hunda lakkoomsa irra guddaatirraa fudhanna. Osoo negatiifni kun as ta'e bakkituun ammoo pilaasii taate maal taatu akkuma keessanii takka ta'a jechuudha. Dhugoomsa jechuudha. Innis akkuma jiru dhugoomsaa ja'a kunoo. Exercise 2.2 halalu. Solve the following of linear equation in two variables using a table fayyadamuudhaan himicha kana furiija afur amma waliin kan laallu ta'a. Table asitti kaafannu 0 takka 2 3 4 5 deemnaan ni ga'a. 2x minus y minus 1 kajuu kana gaafa x 0 goone maal ta'a y maal ta'a 1 ta'a. Gaafa immoo 2 goone immoo maal ta'a mas gaafa 2 goone 2x 2 times 2 minus y equals to minus 1 4 ta'a 3 ta'a jechuu 4 ta'a kunoo go 4 ta'a yeroo itti dabarsine maal ta'a yeroo itti dabarsine maal ta'a yeroo itti dabarsine minus 4 ta'a 5 ta'a kun ifama 5 ta'a gaafa immoo 2 goone waan irratti miti ifama 5 nas ture as 3 ture gaafa 3 ture maal laqaadha 2 times 3 minus y equals to minus 1 ogaas dabare kun maal ta'a minus 6 y equal to y is equals to 7 ta'a 7 ta'a 4 irrattis maal ta'a kan jiru 9 ta'a jechuudha 9 ta'a. Equation lammaffaadha ammoo x plus y equals to 4 ta'etu tanaafis yeroo kaafannu 0 1 2 3 4 5 kana yeroo kaasne gaafa x 0 ta'e y maal ta'a 4 ta'a. Gaafa x 1 ta'e y maal ta'a 3 ta'a. Gaafa x ammoo 2 ta'e y maal ta'a 2 ta'a. 2 ta'a jechuu 2 ta'a. Gaafa ammoo 3 ta'e 1 ta'a. Sanboodarraa asirraa wanni nuti fudhannu maali? X gaafa takka ta'e fakkeenyaaf x takka yoo ta'e y takka. Graafii kana lamaan keessaa kanaa fi kunis wal fakkaatu.
isaan lamaan kana wal maddii qabne san booda fudhanna 0 gaafa ta'e kun 0 ta'e 4 ta'e kun gaafa takka ta'e kun takka ta'e kun 3 ta'e kun 3 ta'e kanaafuu x meeqa takka y meeqa 3 jechuu akkanatti giraafiidhaan furra gama biraatiin ammas akkamiif furama yoo kan jettu taate 2x minus y equals to minus 1 x plus y equals to 4 y is cancelled 3x is equals to 3 over 3 x is equals to 1 سنبودر x erga 1 ite erga x 1 ite y kam tarkanna x plus y equals to 4 x mali 1 da 1 plus y equals to 4 y equals to 4 minus 1 equal to 3 kuma dalayni kana dhufa jechuudha. Definition 2.2 any equation of type ax plus by plus c where a, b and c are arbitrary constants a fi b fi c mali lakkoomsa jechuudha coefficient variability yookaan x fi kana kan jaamu kanarra maalidha isaan arbitrary jechuun arbitrary constant jechuun lakkoomsa jechuudha lakkoomsa dhaabbataa jechuudha. A and b is different from 0 a and b is different from 0 is called linear equation in what in two variable because of what because of a and b is different from 0 therefore as the variable is two variable. 2.2.2 is solving system of linear equation in two variables by substitution. خرا substitution يتينو أكملتي فرا خنجو يخلالو تاتي استيبي خنا هوردوفنو solve one of the two equations for one of the variable in terms of the other. خاني بكبو سودان gaafii tokkorraa fudhattee erga gaafii tokkorraa fudhattee gaafii khaaniitti bootaa gaafii khaanii buusuudhaan furuu dandeessa jaa fakkeenyaaf 3x plus 2 equals to y jaa amma kun maal jaammas deebi'e 4x plus y is equals to x sinja sambodara y mali 3x plus 2 rami bakka y kana mal jetan 4x into 3x plus 2 equals to mali y taatan samboda kara kallali darkatta jechuudha khara short way arkatta as a substitute the expression for this variable into the second equation. They solve for the remaining variable. Hanqa tumuratti jechuudha kan jalqaba variable lama fannayte samboodarra feetu tokko fannayte kan furtu taaja no hanqa furi jira samboodarra check the solution in both equations gaafi lachuutu gati harkata sanitti neexe ilaaluu dandeessa jaa solve the following system of linear equation by substitution method maal jaa gaaficha yeroo dalaguudhaaf deemnu y no kana fudhannu minus x plus y equals to minus 5 0 x hanach dabarsine malta y equals to x minus 5 ita akasuma khajalat irraaymo malja 2x jami 2x minus 5 into mali y x minus 5 idami x minus 5 sambodara khumalta 2x minus 5x plus 25 minus 3x 2x minus 5x which is 3x plus 25 25
minus 3x equals to minus 25 over minus 3 over minus 3 x is equals to 25 over 3. Okay, one in around for day 25 akuma 20 minus 3x minus 3x equals to minus 25 iture asirra maal qabna takka qabna waan ta'eef asirra takka qabna waan ta'eef minus in baddee jirti ture kun ammoo gamana jira waan ta'eef maalta waanii ta'eeme kun minus inni jirti plus 1 as jirti jechuudha sanboodara maalta 3x is equals to maalta 3x is equals to 24 over 3 x is equals to 8 taa jechuudha waanii tanan irraan fadhee dogongore dhiifama isin gaafadha gamanumaan example hana yolalle solve the following system of linear equation using substitution method x over 3 equals to 2y over 9 plus 4 over 3 jalqaba kana bifa x plus by plus c sani yeroo deebisnu maal fakkaata x over 3 is equals to 2y over 9 divided by 9 is 1 2y plus 9 divided by 3 times 4 is 12 akanata sambodara crisscross zero gone malta 9x is equals to 3 into 2y plus 12 akanata sambodara malta 9x is equals to 6y plus 36 6y plus 36 6y is equals to 9x minus 36 yoo fini maal gona over 6 gona jechuudha akkanata erga akkana goone boodarra equation isa lammaffaa hanas akkana deeffachuu qabna jechuudha kuno akkuma agartan kuno akkana erga akkanati immoo maal bakka buusna bakka kan arma gadii kanas jechuudha akkana deebisne bakka maalii buusna yooni fi over 9 sagoon taate bakka x buusna yoo over 6 goone immoo bakka y buusne gati taati fi yaa kan keenyota solve the following substitution linear equation using substitution method me khanan qatu murata sinifa ofu minus x plus 6y equals to 3 ja 6y is addition minus x yogachi devalsne plus x 6y equals to 3 plus x akanata yookiin immoo x hobabaafattanii wanti godhuu dandeessani akkanata jechuudha sanboodara maal bakka buusna khajalaa kana y acha dabarsinu 3x equals to 180y plus 4 over 3 over 3 around if you go x is equals to 180 y plus 4 over 3 ta sambodara 3 around 6y is equals to 3 plus into
180 plus 4 over 3 akkanata over 1 jala qabdi tuni san booda yeroo kana fi kana walitti daanu maal ta'a kana fi kana yeroo walitti daanu 6y equals to 3 divided by 1 is 3 times 3 is 9 plus 180y plus 4 over 3 criss cross yeroo goone 3 times 16 malta 180y is equals to 180y 180y plus 4 180y is equals to 180y ja 180y minus 180y equals to 4 0 is equals to 4 0 is equals to 4 ta jechuu tokko inni tokko maal ta'a 7 4 ida 4 fi kana yeroo walitti daani maal ta'a 4 plus 9 13 4 plus 9 jechuun 13 da 0 is equals to 13 jechuun soba jechuudha kun maal jennaani no solution jennaan maaliif jennaan x fi y gaafa kanatti dhaame gatiin isaan jiru jechuudha no innis maal ja therefore there is no solution ja 3 pins and the 2 books birii sadii fi kitaaba lama birrii 118 yoon bite pin birii jemi 3 bir plus 2 book kitaba pin pia jennuni birii miti 2 book meeqa ta'e 118 yoo bite ammas birii takka idahu kitaba lama birrii 106 yoo bite na ilaaqamee jira 3 pin plus 2 book is equals to 180 and what in the 1 pin plus 2 book is equals to 180 tote pin tokko fi kitaabni tokko meeqa ta'a ja 1 pin amma maal goona kana negative an baay'isna san booda maal ta'a 3p plus 2b equals to 180 minus p minus 2b equals to minus 180 160 book in dama san booda 2p is equals to 180 minus 106 malta san booda 2p badakaafi khuda saddeet badakaafi jalla mata lam over 2 is equals to malte jechuudha is equals to malte 1 te jechuudha pinin tokko qarshii meeqa qarshii takkaan jechuudha kan bitame koini inni qarshii ittiin bitame san booda 3p plus 2 book equals to badakaafi khuda saddeet erga jenne pin tokko erga jenne booda maal taare 3p 3 times 1 plus 2b equals to 180 2b is equals to 180 minus 3 2b is equals to 115 over 2 115 over 2 la jechuun mee himicha lamaffaati taate aaneenu p plus 2b equals to 160 taaje
erga naammoo p meeqa takka 1 plus 2b equals to 106 p takka tokko waan ta'eef jecha gaafa irraa hir'isee maal ta'a hir'isuu takka sanboota irra maal ta'a 2b equals to 105 over 2 b is equals to maali 105 irra 2 105 irra 2 jechuun meeqa jechuudha 105 irra 2 jechuun 50 meeqa 52.5 jechuudha 52.5 natti fakkaata P6 ija by the way keenyuma moo kamii asirratti p waanidha nu dhufee ture inni garuu 6 dha jaa mee deebinee ilaallu p6 ni dhufaa waan jiru takka booni nyaadamne haa asitti yeroo p negatiifaan goone 2p ta'a kun ammoo v ni daama walqixxaataa 118 irrisuu 106 ture sanboota yeroo walirraa hir'isne maal ta'a 2p walqixxanitaa maal ta'a 12 ta'a ture ilaal reefuu 18 see kana 18 waan ta'eef 12 irra 2 p walqixxanitaa meeqa ta'a 6 ta'a jechuudha erga p 6 ta'e immoo b akkamii tarkanna p plus 2b equals to 106 6 plus 2b equals to 106 minus 6 2b equals to 100 over 2 equals to 50 ta'a jechuudha amma karaa exercise 2.3 kan dabartu solve the following system of linear equation using substitution method substituting method fayyadamuudhaan linear equation kana furii khamisiniif haa hojjedhu akkanatti lamaan kana isiniif haa hojjedhu x plus 3y equals to 22 yoo ta'e x meeqa 4 yoo ta'e maal goonare 4 plus 3y equals to 22 3y equals to 22 minus 4 3y equals to 180 over 3 y is equals to 6 y is 6 dhufa x meeqa dhufa 4 ta'a jechuudha d hanas yeroo laallu x is equals to y minus 6 khajalaa ammoo maal jaa khajalaa kana ibawtaa x taaniinu 5 into maal jaa x da x ammoo y minus 6 da plus 2y equals to minus 2 da jaa equals to minus 2 da jaa 5y minus 5 times 6 is 30 plus 2y equals to minus 2 5y fi 2y goal danne malta 7y equals to minus 2 minus 30 rochi dabarsine plus 30 dhufa 7y equals to 28 over 7 y is equals to malta 4 ta'a jechuudha y is equals to 4 erga y in 4 ta'e x in malta yookaan jummo x is equals to malta y minus 16 je y in keenya gaafa 4 ta'e malta inni x is equals to malta 4 minus 6 x is equals to minus 2 ta'a jechuudha kan minus 2 comma jennaa yoo fini minus 2 comma 4 jennaan x in negative lama y in 4 harkanne jechuudha check godhuu dandeessan hay
gaafin dheertuudha hagadii kana sitti isiniifinidha. E H J kana baqa kana yoo fudhanne 2x minus 7y equals to 2 kajala ammoo maal jaa kanarraa 2x kanyu kanarraa kuni 7y jaa is equals to 2 jaa sambodarra x kana achi dabarsuudhaaf 2x is equals to 7y plus 2 over 2 x is equals to asafaddu 7y minus 2 over 2 akanata sambodarra kanatti yeroo neenummo 3 into 7y plus 2 over 2 plus y equals to minus 20 ja 3 times 7 is 21 y plus 6 over 2 plus all over igone 2 times y malta 2y ta equals to minus 20 ta amma samodara criss cross gona kun malta 21y ta sambo 21y kana 2y dana goli danne malta 23 equals to 23y plus 60 kana amna 60 is equals to minus 40 is equals to minus 40 23y is equals to minus 40 minus 6 23y is equals to minus 46 over 23 over 23 y is equals to minus 2 ta jechu y minus 2 ta erga y minus 2 temo x make x kan juufamo y minus 2 denne asitti qalina kanatti sinya daw 2 x minus 7 times 2 equals to 2 yote 2x is equals to minus 2x is equals to 14 minus 143 is over 14 plus 2 2x is equals to 16 over 2 x is equals to 8 y is equals to what 2 check go to the in the legame h ya dalinu x over 3 plus 3 equals to minus y over 6 over 1 sambodara khana sadi taka x in jalatti jechuudha isin takuma geesi x plus 3 nammo 1 idaf 3 times 3 nammo 9 ida over 3 is equals to minus y over 6 ida criss cross gafa gone 6 into x plus 9 is equals to minus 3y ta akasuma 6 y plus 6 times 9 16 ja afur guutuudhaaf ja hudan guutuudhaaf afuri sagal hudan guutuudhaaf takka baayisu afuri sambodarra jaarraa yoo feene takka yoo feene sagalarraa afur shantami afur taa'ee jechuudha plus 6y as kaayeddu 6y 6y plus 54 is equals to minus 3y is equals to minus 3y ta sambodarra maal godhuun nurra jira x kun 6x da
kun 6x dha. Ammas kan lammaffaa fudhanna yoo feene over minus 3 goone y is equals to maalta 6x plus 54 over minus 3 godhan. San boodarra immoo himicha biitti neeyna jechuudha. Himicha biitis akkana deebisuun barbaachisa waan ta'eef kana jalaa qabaddaa haquu fi waan ta'eef qabaddaa bootaa bal'uun barbaachisa. Kanas akkasitti deebisuudhaaf x over 2 minus y over 4 equals to 4 in common dha waan taateef 4 into 2 daaf lama 2x minus y maalif afur if takka y dha minus y san boodarra equals to 4 2x over 1 crisscross 2x minus y is equals to 16. 2x minus y is equals to 16. Haya 2x is equals to y plus 16 over 2 2x in akkana erga baqa 2x is equals to y plus 16 hunje gatii dhumarratti x harkanne sanis lama firuu ni danda'ama waan ta'eef y plus 16 goone harkachuu dandeenya. Y keenya meeqa is equals to 6 x plus 16 over minus 3 dha jechuu 54 54 huni 54 kanaafuu maal goona 6x plus 54 over minus 3 plus 16 6 plus 16 6x plus 54 yeroo kanaan baay'isne kudajaa baay'isuu 3 48 equals to 48 6x is equals to 48 irraa 54 gaafa fuune 48 minus 54 54 gaafa irraa fuune maalta jaata 6x is equals to minus 6 x is equals to minus 1 x in erga minus 1 ite y in x in erga minus 1 asirratti jechuudha hummaal jechuudha 2x is equals to minus 1 over 2 x is equals to minus 1 over 2 taa jechuu x in minus 1 over 2 taa y in meeqa taa jechuudha y in meeqa taa kan waliin laallu taa 2x is equals to y plus 16 kajuu qabaddaa 2x is equals to y plus 16 x in meeqa minus 1 over 2 2 times minus 1 over 2 plus is equals to y plus 16 kanaan gaafa dhaame minus 1 is equals to y plus 16 y asuma dhiisnee 16 achi dabarsina y is equals to minus 1 minus 16 y is equals to minus 17 dhufa jechuudha san boodarra x maalta minus 1 over 2 nu dhufe y nammoo minus 17 dhufe jechuudha gaafii kami achi j fi l kan laallutaa j das ammas laallutaa x minus 2 equals to minus 3y kajuu kana minus 2 kanatti dabarsi x is equals to minus 3y plus 2 san boodarra kan gama jalaatitti yeroo neenu 3 into x in kana minus 3y plus 2 minus 3y plus 2 plus 9y plus 9y equals to 6 equals to 60 3 times 3 is minus 9y plus 6 plus 9y equals to 6
9y and 9y is cancelled. 6a and 6 is cancelled because 6 is out with out equal minus 6 kun 0 ta kun malta no solution ita jechuudha. Akkuma reefu acholi wajjin laale no solution ta j halallo jin malja 1/2x 1/2x plus 6/10y 6/10y equals to 6j. Common insani 10 da 10 fudanne 10 gaafatuudhaaf irra 5 da 5x tiga plus mali plus 6y equals to 6 criss-cross gaafa goone malta 5x plus 6y equals to 60. This generally kana deebi'uu qabna jechuudha. Erga kana deebisne immoo amma maal godhuu qabna? Kan gadiitti naquu qabna. Kan gadiitti irraa immoo kamitti tinayna 5x ture 5x ture 6y 5x ture 5x 6y wal tokkuma bakka isaan lachuutu akkana nu dhufee kan inni lammaffaan ho'aas 5x plus 6y equals to 16 ho'anne gaafa fakkeenyaaf kana negatiifaan goone hunni daama kunis maalta no solution ta j fi l malja 2 pennies and the 3 bookies 2 pennies and plus 3 bookies meeqaan bite 170 bite je akkasumas bidishan 5 pin and 1 book meeqaan bite 100 bite je biirii tokko fi hitaami tokko meeqa fudhataa jechaa jira. Kana gaafa barbaannu maal goona? Kana minus 3 dhaan baay'isnu sanboodara maalta 2p plus 3b equals to 170 sanboodara minus 3 dhaan yeroo baay'isne minus 15p minus 3b equals to minus 300 ta binni baddi kuna mo malta minus 13p is equals to minus malta hunos minus 130 ta over minus 100 over minus 13 over minus 13 minus dan p walqaxane ta meeqa ta jechuudha 13 takka 0 ni qabna 10 ta jechuudha p 10 ta p tokkicha 10 fixa erga p tokkicha 10 fixe buukino meeqa fixa 2p plus 3b is equals to 170 p mega 10 times 2 plus 3b is equals to 170 is equals to 3b plus 20 is equals to 170 3b is equals to 170 minus 20 3b is equals to 150 3b equals to 150 over 3 by 3 is cancelled sadi mega taka sadihin shani 0 maddirti b mega shantama jechu shantama 2.3 solving systems of linear equation in two variables by elimination method kun
partii tuurratti kan itti isiniif deebuuta. Isinis yoo isinitti tole video kana like nuuf gochuu hin irraanfatina isiniif jecha. Don't forget subscribe and like my channel Oromia Education Multimedia.